nuti dachee arsii arsooma namni waakkatu hin jiru. Namni arsooma isaa waakkatu inni nuu shokolaataa yookiin foorjita. Foorjita. Arsooma namni tokko waakkatu. Nam tokko ijoollee sikkooman durraa jechuudha. Garuu jecha namni tokko yoo jedhu waan san osoo hin hubatin as baatanii ummata hayyuu keessan beekaa keessan arrabsitan. Isin ummata isinin jedha ajandaa godhatanii nama hayyuu silaa ittiin boontan ummata sikkoomandoo keessatti dhalatee jiraate jechuudha. Isin gubbaa kanaan mar'attan jira warri lafa kana jiru ammoo eenyummaa ofiillee beeka eenyummaa ofiillee wal kabachiisee jiraa jira. Takka jira. Dubartiin gubbaa kana asidha diidaa dhaladhe baale dhaladhe ani gadabi dhaladhe laangannoo dhaladhe jettanii dhagaa waan argitan dalaydan dhagaa fuulii arabaa ofitti guurtanii qaama hoffaa hagana gahu kanaan miidiyaa kanarra uf arguftan ummata dubartii arsayti mitiin beekan jajjitan yookiin makaan dhalatte malee asliin arsii wallahi billahi safuu qabdi. Wallahi billahi safuu qabdi. Eessaa baatan isin? Eessaa baatan? Kaleessa nutiin kun akkaataa itti wal kabanyee akkaataa itti wal offeessinee bulluttu jira. Isinummaan mataan keessan ijoolleen teenna. Gadi taa'ame sila kutaan marti maanutti duultee nu jibbiti jira. Isintuuf jibbisiise. Isintu fokkataa isintu ufii wal nyaata. Isintu ufii wal jibba. Isintu hayyuu keessan hin kabanye. Isintu wama adara kanaaf rabbiin isin fokkise isin hedduu keessan. Dhagaa nama keessan hin kabajjan nama keessan hin ulfeessitan hadirraa bakka biraatii gootan. Kutaan hundimaa isin tuma isin. Hoolotaa isin. Kutaan hundi kaleessa walloltan. Eegasi jimmaa walloltan. Harargeen walloltan. Wallaggaa walloltan. Dachii marammaa walloltan. Isiniin kun maali? Isinin kun maali? Isin maa ofin kabachiifne. Isinin kunillee wal nyaattan jedhe. Wal nyaattan matammaan keessan. Isin qarbata jedhe matammaan keessan qarbata. Ufii wal nyaattan jedhe. Kutaan biraallee isin nyaata. Ufii wal nyaattan jedhe. Kutaan biraallee isin nyaata isin. Ummata roga hin qabne taatanii. Ummata hoffaa taatan akkanaa nuti duraan. Nuti akkanaa. Nuti ummata akkanaati. Abboonni keenya ka akkanaati. Hayyuu akkanaati. Beeka akkanaati. Aaqila akkanaati. Ulamaani keenya ka akkanaati duraan. Uf kabachiifnee jiraataan turre isin eessaa baatan eenyu isin dhalche. Gaafii kana deebisa. Hedduu keessan warra miidiyaarra jiru. Teennee laalaa jirra. Ijoolleen sun waa haa taatu. Xixiqqoon sun hin beekulleen. Ijoolleen sun waa haa taatu. Awwalli namni nuti gaafannu. Ummata sikkooman durraa waan nama waan ajandaa kana fidee fi ummata keenya ka hararirraallee warra ajandaa kana fide. Wallahi billahi ijoolleen sun waa haa taatu. Gara seera mootummaatiin biyya keessatti kulli isaanii quba qabna. Warra ajandaa kana lafa kaasee hawaasa keenya hawaasa nagaa wal nyaachisu wallahi billahi lafa kaafnee gara seera mootummaatiin isin gaafanna. Dhibbarraa dhibbatti kana beeka jayyidan nu hoolotii miti wallaalaa miti. Ijoolleen maan takkatti sun waa haa taatu. Warri qasnadii qabatee akkasitti nama raggatullee qorannee isinitti baana. Abbaa qabdan ardaa qabattan miidiyaa keessan gadi buufnee jirra takka takkaan. Isinii haa galu. Kana waan ta'eef warri ani dhaamsi aakeraa ka isinii himu. Ijoollee sikkoomandoo. Ijoollee arsee. Chaayinaan biliyeena tokkoo fi nuusa biliyeena wal hammatee jiraata. Kolkolleedhaan isin wal hammadhaa jiraadha. Wal hammadhaa jiraadha. Namni marti isinitti hawwa. Wal hammadhaa jiraadha. Waliin arrabsina, waliin xiqqeessina, waliin tuffachiisina, waliin jibbina. Yoo rakkinni hayyuun keessan tokko dogongore garaa keessan fixadha. Akkana abboonni keessan. Akkana abboonni keessan hayyuudha beekaadha. Akka mangistitti wal bulchaa turre duraan. Eessaa baatan isin? Ani yoo rakkinna qabaadhe aga miidiyaa irratti amma tokko arsiidha. Ijoollee teenya jechuudha. Kadhattoota jedhee nu maxxansinu. Maal si kadhanne nuti? Kolkollee bututaa. Maal si kadhanne kadhataan si? Maal si kadhanna? Maal si kadhanna? Maal qabdaa si kadhanna yaa hiyyeessa hoolaa jala du'aa jiru? Maal si kadhanna nu? Dhageetta safuu keessan uf kabachiisaa jiraadha. Isin
ifuma uftaa au fallalame gadita au fallala matamman kesan talila uf gor amatama kesan kan sila nukuta khundama wallolla ufille ma walitti garagalle wallolla namni media kanarrat wallola kutaan hedduun garaa keessaan ammoo waliin dalaga hoffaadhaan bar hin beeyna barno garaa keessaan waliin olla ebalu kutaan ebalu tu wallolti jettani isin gubbaa kana iyyitan abbaan kenna kalees xaawlaa jala taa'ee kursii jala ديدا أتش بيه بالي أس بيه قدبي أتش بيه وما يقع قرنو من ألوتا كينا كان رت وقسم بالله نوتي ورد الرئيس كان حسين دفو كان نما قريبا جنون كمنا أنا أما ميديا رت دبتو نما مودا جنون كمنا ورد موداتي قريبا جنون كمنا كان أما قدباين دبتو غندوم ما جتني سين إسين كاليسا أني وان بيكو في جتشو isin kaleessa nama akkamii arra nama akkamii nuti kutaa oromiyaa oromoo ta'uu kenna ardhas borus hin kaan garuu isin ummanni arossee dhagaa an dhugaa isinitti hima waan waliin nyaattan waan waliin dhuydan lafa waliin qotattan lafa waliin hin bocattan dhagaa kaleessallee akkanuma turre kaleessallee akkanuma turre of kabachiisaa jiraadha ojoolleen sun waa haa taatu ojoolleen maan sun waa haa taatu wallahi ojoolleen har'a qasana diintuman sun waa haa taatu dubbiin cimaadha akkasii miti akka gosoomaa walitti kaastanii ardoomaa walitti kaastan sane abbaa qabdi ojoolleen ardaa qabdi yakka wayii hin qabdu isin warri jalaa fi gubbaan albaatanii warri bu'aan qabne albaatiin warri social media jechuun parsantii dhibbarraa harki 80 albaatiidha warra wallahi osoo ijaan nama arge alba'u luunota jubanaa hawaasa walitti kaasee amma ammoo taa'ee rafu kun sirrii ojoolleen tu waa haa taatu ojoolleen man tu waan taatu isin amma ummanni kenna kaarsi ummata hayyuu keessan hin tuqinaa وان بده حاجة حيون هادبو قبا كان اللبان أولينا سلبتا رايسين والله سلبتا رايسين سلبتا وفي والنياتن كتان أروم ولا كلين اسنو منيات كان وفماتا أفلالا وفماتا أف كبجا نما كيسان كبجا عالما كيسان كبجا بيكا كيسان كبجا والله كيسان كبجا ركن نجرو كيسان في تدا جتش أستاذ سفيان جدرت واميك دبتا ترتن واميك مالي جد إيما وان كيسان بين البينا هنا البينا قديتا أستاذ سفيان المسك كوماندوتي وفي واكني هو كان أستاذ سفيان أنا أرسمي تنجني واميك آياتن تندين توما سلالة واميك والله العظيم واميك آياتن أرجيته أستاذ سفيان يويا كقباته علمنا ما يكن إن أبو حيونا كإسا بيكان إسا أكإسا اتلياتها هاقافته سرسيسي اسم مالتو سن عرب سيسا سرّا كان جتشون وفما والتو يتنجد وفما والتو دول تنجد وفما حيو كيسان إيه لا 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 وانتو كل علم أرسي والله بالله علم أرسي أسلين إسا هاتي إسا أبان إسا أسلي مكا وين كمني وأقسم بالله سفون إيقاتا واباي إرقا وهيتو أسكي سجرا أمتا أسلين إسا أچنتين كأچقال سني والله سن سيقال إسن أفما أفللا تا أميون أچ أفما متمكيثني أفللا ummata keessa ayyuu keessan hin tuqina beekaa keessan hin tuqina warri miidiyaa kanarratti baatanii ajandaa gootanii ilma namaa warru kuchiftan ijoolleen tu waa haa taatu Abu Mus'ab ilma namaatii miti dhiiraa miti ijoolleen tu takkatti waa haa taatu gara seera mootummaatiin sin gaafanna hawaasa walitti qaaftanii wal butiche kana jechuun ilmaan abboonni isaanii yoo du'an dhagaa hawaasa walitti kaasuudha kun sagantaa hawaasa walitti kaasuu shira guddatu dalagamee jira ijoolleen su waa haa taatu
hagana qofa isinin jedha ani waan aareef dhufa isin ijoolleensi koomandoo uftaa uf halala matama keessan namni nu arrabsu namni nu xiqqeessu mataa keessan baay'inaan isin jala seenne isin laal wallahi billahi ani Facebook wayta nama na arrabsu laalu ijoolle mateena parsantii dhibbarraa harka 90 ijoolle mateena Facebook warra na arrabsu yoo laalu ambar dachiisan irra dhaladhe haadha abbaa kiyyaan jechuudha makamtuu miti ijoolle teena nama keessan beekaa keessan aaqila keessan yoo arrabsitanii namni badhee taa'ullee taa'ee isin laala maal akka isin taatan eessa akka isin geettan ana ganuma isinii dhaama ijoolleen sun waa haa taatu yoo ijoolleen sun waa taate wayta san dubbanna wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu